Kun dhandhama oduuti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Qobbootti hoogganaan paartii badhaadhina magaalittii qaamolee hidhataniin dilbata kaleessaa ajjeefaman. Obbo Darbe Bal'axee kan amma ajjeefamuun isaanii dhagahame kanaan dura kantiibaa bulchiinsa magaalaa Qobboos turaniiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay kan Geetaachoo Raddaan durfamu gareen hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu fonqolcha mootummaa gaggeessaa jira jechuun ibsa irratti baaseera. Ibsa dilbata kaleessaa baase irratti gareen bulchiinsa yeroo kan Geetaachoo Raddaan hoogganamu adda bilisa baasaa uummata Tigraayin gaaga'amarraa hambisuuf jecha waliin dubbiif qophiidha. Garuu immoo aangoo hin qooduufi jedheera. Somaliland marsaa arfaffaaf kan gaggeeffamu filannoo pirezidaantummaa roobii dhufu kanatti uummanni sagalee ni kenna. Dhaabbileen siyaasaa 3 kaadhimamtoota bakka buufataniiru. Kanneenii fi kanneen biroo tamsaasa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaanna.